Hacking maali? Akkasuma cyber security fi akkamitti nam tokko hack gochuu danda'a akkamitti immoo hack illee godhamuu danda'a. Isin mootu bara mobile banking keessan akkasuma mootu yu data information bank account keessan mobile keessan email password wanti isin mobile keessaa qabdan guutuun isaa digital irra jiru kanatti dhuguma hackeroota irraa bilisa baatanii jirtu. Tole har'a waa'ee cyber security fi hacking irratti haasofna hanga dhuma viidiyoo kanaa irratti nu waliin tura. Ashama akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraattanii qophii torban kanaati walitti deebinee jira. Qophiin torban kanaa waa'ee hacking cyber security akkamitti namni akkamitti hack nama godha warroonni hack godhaman hoo jiru addunyaarra akkasumas akkamitti irraa fayyina fi kan kana fakkaatan irratti kan haasofnu taha. YouTube keenya mootu subscribe gochuun dagatina haga qophii keenyatti nagaa nu waliin tura isin jira. So har'a waa'ee hacking fi akkasuma mootu cyber security irraa haasofna. Asmaaniyyuu mootu yoon tokko kan jechuu barbaadu yeroo darbee waa'ee cyber security irratti nu hojjedha gaafii nuti gaafanneef cyber security irratti nu hojjedha jedhanii turani. So baay'ee interesting point dha. Akkasuma mootu akkamitti online kana raayuuf eeguu dandeenya. Mee seenaadhaan duuba jiru mootu wanti asiin dura hack godhamee jiru maal fa'a? Nuti immoo dhuguma hackeroota irraa information kenna adda jira kan jedhu illee kan ilaalu ta'a. So kanuma wal qabateetu direct to the point yoo kan deemnu ta'e jalqaba irratti mee cyber security jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa haakaanu. Cyber security actually wantoonni fakkeenyaaf amma yeroo nuti gadi baanu security cyber maal security maal kan jedhu irraa haakaanu. Security irraa haakaanu. Security ni fakkeenyaaf gaafa gadi baatu barrii cufattee baata. Akkasuma mootiyyuu mobile keeka ittiin lokkootu password idani akkasuma bank account kee wantoota pin garagaraa wanti adda addaa qaba. So kunniin hundiniyyuu security jechuudha yookiin immoo nageenya jechuudha. So nageenya akkuma nageenya lafarraa kana nageenyi digitaalaallee jiraachuu yeroo ammaa kana keessatti wantoonni hundinii online agaranii jiranii digitaala zaman digitaala kana keessatti even bank account kenna yoo digitaala isa kana ammoo hack godhamuu dandeenya. So cyber security jechuun walumaa galatti nageenya meeshaalee digitaala kana electronics waa'ee networking akkasuma compuutera mobaayilootaa fi kanneen kana fakkaatan nageenya isaa eeggachuu danda'u jechuudha. Namoonni cyber security roon jedhanillee cyber security professionals jedhamu. So warroonni xiyyeeffannoo digital irratti wanti keessattuu developeroota fi namoonni technology iddoo sanarratti xiyyeeffatan cyber security professional dha. So inni kun hoo maaliif hacking dhaan wal qabate yoo kan jennu ta'e hacking namootiyyu waan tokko nama xalafuu jechuu yookiin immoo hack gochuu jechuu walumaa galatti hackii kana afaan oromootiin mooriin ibsisa jedheetii yaada. So kana gama hackingiitti haa tarru. Hackingiin akkuma amma cyber security irratti haasofne of eeggannoodha. Cyber security warri eegu ammootu kanneen eegaa ka'uun ammootu hackerri ammootu warri waan kana cabsee seenuu jecha hattoota yoo ta'e indoosadde garuu hattoota siin ja'amanii warra wanti illee jira mitire hacking adda addaatu jira. So kanaafuu hacking jechuun walumaa galatti information ta'uu danda'a, baankii ta'uu danda'a, company ta'uu danda'a, individual ta'uu danda'a, namoota ta'uu danda'a, information waa'ee nama sanii hatu baankii yoo ta'e maallaqa sana hatu galee ani at the end of the day waan san fuudhanii karaa ofitti kompiitara nama sanii yookaan laaptooppii nama sanii yookaan daatabeesii ta'uu danda'a yookaan kompiitaroota yookaan bilbila wantoota namni ittiin fayyadamu yookaan elektirooniksii kun ni jira mitire kanneen cabsanii seenuu jechuudha. So kanaafuu karaa saniin hacking jechuun that's amazing. And so am fakkeenyaaf kan biraa mootiyyuu hacking fi hackeroota yookiin hackeroota fi cyber security professionals yookiin immoo cyber security maaltu walii fide yoo kan jennu ta'e wantoonni common isaan godhan cyber security fi hackeroonni illee baay'ee tokkuma. Cyber security professionals jedhaman malee tokkuma jarri lamaan meeshaa aynatti tokko fayyadamu. Even meeshaan teknooloojii jarri ittiin hack godhaniyyuu ka hack godhuu fi ka hatuu fi jechuudha yookiin immoo ka cabsuu fi ka eegullee meeshama tokko fayyadamu. Programming illee waluma fakkaata fa'aa fayyadaman jedhe. That's what it is. So fakkeenyaaf namni lafarratti wantiin tokko maal fayyadama lafarratti yoo deemte bar fakkeenyaaf security tokko kan mana eegu tokko maal fayyadama meeshaa waraanaati inni kan inni fayyadamu probably yookiin ka ittiin nama tumuu fa'aa jechuudha. So kun illee ka haatullee meeshaa
waraanaa kana hin dhabu maaliif at least waan ittiin godhu sana qaba waan ittiin waa caccabsu yoo dullaa ta'e dullaadhaan caccabsa yookiin waan adda addaatiin caccabsachuu so kanaaf akkasuma diijitaala irratti kan eegus kan meeshaa onlaayinaa kana information adda addaa kana eeguu fi kan cabsuuf dhufullee meeshaa ina tokko fayyadaman san diiteelii keessan seennu ethical out of ethical jechuudha. So waan jari komandi godhu waan tokko fayyadamni tokko nataa tokko eegaachuu walumaa galatti. Kanaaf warri haakarootaa mootiyyuu haakariin maan kunu wanti gosoota adda addaa qaba. Mee gosoota haakarii kannii mee siifaa dabarsuuti mee gosoota haakarii kannii nurraa gosoonni haakarootaa yeroo baay'ee beektaa duraan gizee nuti haakarii gizee jaambaqaatti fumarraa eedaa badaatti yaaddaa. Garuu haakaroonni maanu gosoota qabanii miti gosoota kanneen keessaa white hackers warra jaamantu jira white hat hackers kunniin haakaroota nagaati. Haakaroota warra amma fakkeenyaaf kaampaaniidhaan akka Facebook akka Google kunniin bara haakaroota ni qaxaran of biratti maaliif qaxaran akka siistamii isaanii san akkuma haakaroonni kun haa godhanii haatan sanitti kunniin illee godhaniiti save godhan karaa saniin eegan jecha. Security isaadha karaa kamiin haakaroonni alaa kunniin haatuu dandahan kan jiru kan eegan ama white hat hackers warraatu jaaman kanniin kaampaaniin maallaqa kafalee qaxaree uummata kana of biratti kan daleessisu jecha kunniin warra attaakii kanarraa eeguudhaaf qaxaraman jecha kunniin haakarootuma end of the day garuu haakarota warra nagaati. Haakarota nagaati. So white hat hackers kan jedhamu hackers warra jaaman jecha. So kan biraa mootu black hatidha warra sanii black hat hackersiin kuni warra data hatu warra baankii hatu warra kaampaaniidhaan hatu warra namoota baay'ee wanta akka baay'ee na ajaa'ibe haakingii gizee jennu nuti yeroo baay'ee waan complicated ta'e faayaan beektaa akka waan groupii wayii gaggeessuunis ni jira sunis warra biiliyoonotaan haatu garuu haakingii wama xiqqoo wayiillee fayyadamaniituma haaksi gochuu danda'an bilbila takka si bilbilanii haaksi gochuu danda'an xiqqoorraa haga guddaatti warri waan badaadhaaf fayyadamu jecha kammoo hannaaf warri fayyadamu maal jaamanii warra black hat hackers warroota jaaman kanneen jecha. So sadaffaan ammoo ni jira blackii fi white gizee walitti fidde maal ta'a grey ta'a mire. So grey hat hackers ammoo warri jaaman ni jira gara lachuutu jecha. Kunniin amma yeroo tokko tokko hataniifti waan akkanaa kana rakkina qabdaa deemi sirreeffadhu fa'aa jechuu danda'an. Badoominas wanti warra qabu jecha maybe hatanii fa'aa garaa nyaattiidhaan fa'aa deebisuu fa'aallee danda'u. At the end of the day garuu kanneen sadan jecha warri haakaroota jaamanii warri jiru. Waan baay'ee hedduu interesting qabudha. Ammoo wanti typing gosoonni haakarootaa ta'e amma kaasee kuni like white hat hackers samarii godhee bira darbuudhaaf white hat hackers warroonni jedhaman warroota normally kaampaaniin kamiyyuu keessattuu kaampaaniileen gurguddaan even ni qacaratu maaliifuu haakariin kuni even siistamuma isaanii kana ni hatama moo hin hatamu warroota badaadhaan ni hatama moo hin hatamu ilaaluudhaaf ufumii isaati uf haaggoosisan maaliifuu dursa yoo haaggoosanii rakkini wahii test gochuudhaaf jecha system ofiitu test gochuudhaaf kaampaaniidhaan haakarota ethical hackers illee jedhamu jirri so isatti ni fayyadamu inni biraa mootiyyuu akkuma tikaas sana black hat hackers suniini warroota illegal ta'an jechuudha kajalgaa kun amma white hatiin legalidha contractidhaan wanti hundiyyuu dhaabbatanii kan kun immoo illegalidha isuma kana akkuma teetti sana waan wantoota badaa fayyadaman jira baankii namaa cabsuu emailii fi paaswordii namaa fuudhuu akkasuma wanti dan namatti ergu linkii dan garagaraa nama erganii linkii sanii nama hatu waa'ee linkii kanaaf manni mootu itti deebi'a ni kaasna sirriitti keessattuu kan namoonni keenya hedduun keessan itti attack ta'aa jirtan jechuudha hedduun namaa keessattuu Itoophiyaa irratti yeroo ammaa kanatti san boodarra kan itti dhufnu ta'a so grey hackersiin immoo akkuma kaasana grey hackersiin illee illegal anama out of legal mo illegal kana kasira dewe jar illegal da inis mali system way hack godhaniti system sana test godhani hack godhani ai system ni ke kun sirri miti wana kana sirreeffadho dan baizo yone kana nu kunname speak aswano dimma sada amma hinkasu garo motiyu nu kunname beka kana dro out of some code badati difametinin wa karasanin itti
wanti jedhamee ture jechuudha sun dura siistemii irratti. So rakkina akkana kanaan fakkeenyaaf developer matu waa'ee cyber security irratti namoonni ta'u waan rakkina akkana kana sirreeffadhaa jechuudhaaf. So isaan kuni badaadhaas gaariidhaas illee jechuu dandeetta jechuudha. Kana dura maal arge beektaa? Filmii wayii irratti arge. Gurbaan developerootuma tahaniiti maal godhanii ummanni warra biyya alaa malee kan isaanii daleessifatuu didan warra Turkiiti. Waan warri Ameerikaa isinii dalagu san nuti isinii dalaguu ni dandeenyaa jaaniin. Noo lakkii nuti warra adii barbaannaa isiniin barbaannu jaaniin amantummaa itti dhaban. Maal godhanii siistama isaanii san hataniiti kennuufii didan dhufan amma. Konfidensi man itti dhufanii maali jennaan siistamni keessan nu harka jira akka dandeenyu isinitti agarsiisuudhaaf haakkuuni. Singoone. Amma hojii kana nuuf kennitan immoo ammallee warra faranjiitiif kennitan jaanii akkasitti hojii isa fudhatan. Ajaa'ibaati immoo waan kanatti agree akkasii irratti wanta karaa wani jira. Waan tokko na yaadachiiste. Miimi yeroo dheeraa deddeemaa ture yaadannoo namoonni baay'inni beekan ta'a. Garuu akka taphaatitti Indiyaadha. Maal jedheensi fakkaate waan konflaati. Kaampaanii yoo deeme IT irratti dalaga. Kaampaanii deemeetiniin waa'ee cyber security irratti. So kaampaanii deemee wanti dhaaf jechuudha. Qacarriidhaaf. Kaampaanii deemee amma ka interview godhu kun yookiin HR manageridhaan warri human resource kan jechuudha. Yeroo gaafatanii gaafii ati maaltu adda si godha akkamitti qualify ta'uu dandeetta hojii kanaaf jedhanii gaafatan. Hojii keenya kanaaf fakkeenyaaf akkami qualify ta'uu dandeetta maaltu adda si godha jedhanii gaafannaan. I invite myself. I invite myself by hacking your system. That's what it is. Interview irratti osoo jarri wanni godhin ofii invite godhe jecha interview sana akka dhaqee interview godhe. Yes. So agartee ofii isaati ani sistema keessan hack isin godheetini sistema keessan ofii kiyyaa uf waamee bokkuma. Interview hojii sanaaf iyyuu ofii kiyyaa uf waamee jedhee. So waan koflaati asumaaniyyuu daawwattoota kabajamtoota daawwattoota keenya kanarra haasaa jirru waa'ee hackingii akkasuma waa'ee cyber security fi kanneen kana fakkaatanidha. Kuni kan isin daawwachaa jirtan mootiyyuu YoursTech podcastidha. YoursTech podcastiin dhaabbata miidiyaa waa'ee dhaabbata teknooloojii YoursTech jalatti akka dhaabbata miidiyaatti kan tajaajiludha. Akkasuma mootiyyuu YoursTech waan biraas YoursTech Academy kan jedhamus dhaabbata qaba. YoursTech Academy maal yoo kan jettan ta'e barnoota teknooloojii qophaa'oo afaan Oromootiin irratti ol baasuudhaan weebsaayitii fi aappii keenya irratti achirraa barattoonni hedduun kan barataa jiranidha. Kunis ji'oota lamaan darbee yookiin immoo Janaarii irraa eegaleeti jechuudha. So barnootilee nuti qabnu mootiyyuu barnoota akka computer basicii waa'ee kompiitaraatu yoo kan beekne ta'e akkasuma waa'ee website developmentii waa'ee websaayitii garagaraa akkamitti develop goona app developmentii akkamitti applicationii adda addaa applicationii mobaayilaa kana fayyadamna hojjechuu dandeenya akkasuma digital marketingii fi python programmingii waa'ee gabaa digitaalaa akkamitti digital business online kana irratti milkaa'uu dandeenya akkasuma waa'ee Python programming fi akkasuma AI fundamental waa'ee yeroo ammaa kana addunyaan jirtu waa'ee artificial intelligence barnoota kanneen qophaa'oo afaan Oromootiin qopheessineetiniin websaayitii keenya irraa argattu websaayitii keenyas liinkii keessa isinii keenya achirraa sa'a barbaadanii barachuu dandeettanii asumaanuu namoota biyya alaa jiraniitiis maal dhaamtaa gara sagantaa keenyaatti ta'ee deebina waa'ee buleeyyan isaaniitti wal qabate jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtan diiyaaspooraadhaan keenya jechuudha. Obboleeyyan keessan kan biyya keessa jiraniif yookaan mootuu bakkuma fedhaniitu yeroo hunda maallaqaan gargaaruu yookaan ji'aa gajaatti wanti jechuurra barnootiilee kanneen akka kennaatti kennitanii fi uummanni akka obboleeyyan keessanis yookaan firoottan keessan ta'uu danda'anii barnoota kanaan of jijjiiranii jireenya isaaniitis jijjiiranii dippeendant jedhanii akka jiraatan wantoota kanneen irratti affeeruudhaan yookaan mootu isinummaanuu bittanii fi kennuufii ni dandeessu karaa kanaanis wal haa gargaarru jechuudha. Yeah, thank you so much, Bontu. So, waa'ee YoursTech Academy irraa jidduudhaan seesisni gara qophii keenyaatti yeroo as deebinu mootiyyuu waa'ee kanarra haasa'aa jirru waa'ee hackingiiti. Taayippiidhaan gosoota haakarootaa kanarraa haasa'aa turre jechuudha. So, it's interested jechuun namoota amma grey hackeriin suni jidduu lamaanitti hack godhee sistema isaanii ofii isaatii uf affeeree jechuudha akka achi irratti. So interesting.
So gosoonni isaanii kana fakkaatanii mee gosoota kanneen keessattuu black hat hacker kan jedhamu biyya keenya keessatti haalli uummanni keenya itti gowwoomfamaa jiru an dhagahee karaa naqunnameen karaa lama sadiin ibsuu dandeenya. Haalli uummanni keenya itti wanti jedhaa jiru hedduu waan garaa nama nyaatudha jechuudha. Keessattuu nama xiqqoo babbaratee xiqqoo waan even kan barateeyyuu ni sobama. Iskaam godhamaa jira. Karaalee adda addaatiin jechuudha. Karaalee san keessaa gabaabseetiin hin kaasuudhaafi jalqaba irratti maallaqa haganaa fidiitii hagana ta'ee si deebi'a. Karaan jedhan jiru. Even namni sinatti dhiyaatu family member namoota waan san sobamantu jira. Fakkeenyaaf maallaqa haganaa fidee kazaan yeroo haganaa booda amma maallaqni ati 2,000 galchite suni 10,000 sii taatee jirti. Maaliif yoo amma 5,000 biraa galchite maaliif gara 200,000tti 25,000 toliin guddisne ammallee galchite haga 10,000 galchite maaliif 125 galan maallaqni kee 125 gahaa jira. Objecti mohii waanuma akka makrajii yookiin maal jedhaniin ka waaqicu kana isa kana faa wanti baasanii gatiin isaa hagana baasaa jira. Akka waan online an daldala ittiin gaggeeffamu akkas waranii nama hanga 20,000 galchi beekan maallaqa Itoophiyaa jechuudha. Kanaafi nama akkasitti hangas galche beeka haala saniinillee iskaam godhamaa jira laalakki hanga waan hanga nyaatti nyaatamte waan kana asumatti dhaabii si gahaa jedheen jechuun na gaafatanii jennaan. Kanaaf waan akkanaa kana keessa sirriitti of eegaa akkasuma poodkaastii kanallee obboleeyyan keessaniif sheer gochuudhaan at least akka irraa dhagahan godha isin jechuun barbaada informationa awareness yoo liqinaa deemuun bareeda. Inni itti biraa mootiyyuu kan tuqees birasiidar barbaadu karaalee bank accountii gaafatu eegalan jechuun amma I don't know biyyarratti OTP jedhaniin moo like some code like that maybe yoon dongore na sirreessa actually waggaa 10 olii kan eega biyya baane waan ta'eef bank accountii koodii kan biyyaa sana jechuun pinii akka nuti pinii jennuun kana isaan OTP moo maal waa wahii jedhaniini. So isa sana gaafatan bilbilanii maal jedhaniin sistemni bira hello nuti baankii irraa si bilbilaa jirra ni baankara. So waachee godhuu hennaa yookiin immoo wanta faayidaa isaatiif tokko yookiin lootarii injifattee jirtaa yookiin maali taatee jirtaa maalleen akkanis so wanti kee koodii keessan nuu kenna jedhani. Even baankarri nu isa sana gaafatuun mirgan qabu. Akka seeraatitti yoo kan deemnu ta'e. Amma reeffa kana barkaanii kaasuu yaale akka waan haaking yeroo jennu guguddaa yaaduun qabnu amma argitee akkanumatti koolii takkaan sobanii waan baay'ee haatan jechaadha. Keessattuu namoonni obboleeyyan keenya haakeroota gurguddaa yaadurra waa baankii cabsaniitii maal yaadurra ufuma keessan iyyuu kiisii keessan akkasiin hin cabsine ufuma keessan iyyuu eeggadha. Haakeriidhaan yeroo ammaa kanatti siistemoota garaagaraa fayyadamuudhaan mobaayila keessan irratti fakkeenyaaf miiseejii garaagaraa isinitti erguudhaan miiseejii sana yoo tuuxanii seentan maal fa'aa fudhatanii iimeelii fudhatanii paaswoordii keessan fudhatanii miiseejii sana tuquu keessan keessattuu liinkii garaagaraa caluma jettaniitiin hin tuqina liinkii sana gaafa seentan liinkii sana automaatikaalii maal godha liinkii tokkoon gaafa seenan automaatikaalii paaswoordii isaanii akkasuma iimeelii isaanii like digital information isaanii guutuu fudhatuu danda'anii jechuudha. Even most probably maaliif waan kana godhan jettee yoo kan yaaddu ta'e namoonni baankii garaagaraa even siistemoota biraa kan adda addaa namoota sanniin passwordii tokko fayyadamuu danda'a namni. Keessattuu weak passwordillee karaatti protect godhan jira. Garuu passwordii tokko wal fakkaataa waan fayyadamaniif so gas godhan jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee liinkii garaagaraa namatti erguudhaan liinkii sana keessa gaafa seenan information kun kan guuramuuf yoo rabbi taasisee fi nam tokko baankii miliyoonota wanti irraa qabaate maybe passwordii waan adda addaatiif fayyadamuu danda'a. So passwordii ka social media keessanii qofa osoo hin taane passwordii kan sadarkaa baankiitti sadarkaa gurguddaa wantoota information keessan kan biraatitti keessattuu warroonni alaa mootiyyuu social security number jedhanii waan garaagaraatu jira like amma san detailii keessan seenu so wantoota adda addaa kan nama haatantu jira jechuu karaa saniini liinkii banuurraa dhorku nama bilbileetiin akkana injifattee lootarii akkana injifattee birrii haganaa galchiitii hagana siif godha siin jedhu akkasuma mootiyyuu maallaqa hanganaa galchiitii hagana siif baay'atti siin jedhu kana hundarraayyuu fi eegu dhiifama bakka tana waan baay'ee uummata keenyoon ciilu barbaaduuf. Yeroo ma yaaddu iyyuu bara ani osoo humaata akka ta'e hin dalagin
biriitti ergee birii sun baay'attee naa deebiti qumaara yookaan qumaara ta'uu danda'a wanni akkasii sun yoo qumaara ta'e gilsiidhaan qumaara taphattee ima taphatta si galee garuu osoo humaa takka hin godhin ati maallaqa ergitee 2,000 ergitee waan hin fakkaanne barsela. Maaltu rakkoo kana fide beektaa? Parsantaan 90 uummanni keenya beektaa ofii keenya rakkoo qabna. Uummata gaafa nullee dabalata. Rakkini keenya guddaan Abqaaraachi jedhaniin yookiin immoo karaa qaxxaamuraatiin wanti ta'u qabeenya godhatuu deemuu yaanna. Like maajikiidhaan. No wanni akkas jedhu hin jiru. Xabbu gochuu qabda laal fuuraa kee yeroo kee hirriba kee dhabuu qabda waan ta'u milkeessuudhaaf. So rakkini keenya maali? Isa sana karaa hin taaneen guddachuu yaalu yeroo takka biliyoonota osoo hin ifaajin habiibi bar addunyaan tuni tan irra jirru tuni karama fedheeniyyuu maybe parsantaa namoota miliyoonota keessaa nama tokko fa'aa ta'uu danda'a. Kan akkasitti milkaa'uuf. Lootarii fa'aa jedhiin fakkeenyaaf. Sun yoo lootariidha. Kanaaf karaa qaxxaamuraan guddachuurra ifaaji yoo gatteettee barachuun si barbaachise hirriba kee dhabiiti baradhuuti bakka ga'uu barbaadu san ga'e yoo hojjechuun si barbaachise kuulii baadhadhuu liistiroota dhage aduu fi rooba keessa deemi caama keessa akkas malee hin jiru. Karaan itti milkaa'an. Tamarkaa qabdu yoo nyaadhamin. Yes, tamarkaa qabdu nyaadhamini. So waa'ee cyber security wal qabannee kaasaa jirra kana maaliif hin kaase bakki kun xiqqoo karaa namoonni keenya keessatti kufanidha. Anyways siif haa dabarsu. Karaa wanti itti aanutti darbuu dandeessa waa'ee hackingii fi keenyatti. Baay'ee interesting dha ammallee yeroo waa'ee kana kaastu haakingii kana yeroo kaastu wantoonni amma uumamu kuni warra amma haak nama godhan kun manni haak nama godhan kun yookaan warrumaan haak godhamneyyuu akka gowwummaatti yaaduun qabnu waan kana waanuma uumamu waanuma jiru addunyaarra si galee nuyi miti kaampaaniidhaan teknooloojii guguddaan kanneen akka feesbuukaa kanneen akka yaahoo kanneen guguddaan akka seenaa irratti yeroo kan laaltu ta'e ni hataman haak ni godhaman maaliif maaltu na rifachiisee riisarchii irratti every 40 minutes deeqa 40 addunyaa irratti haakingiin geggeeffama yoo jaanii ni geggeeffamu. Kun ammoo wanniidhaan taa'ee jira. Amma sa'aatii nuti as teenyee haasofnu kana baankii wayii yookaan mootu kaampaanii wayii haa godhamaa jira jechuudha. Warruma waan kana hojiidhaaf jee qabatee taa'utu jira. So kanneen keessaa yoo kan laallu ta'e fakkeenyaaf 2013 fi 2014 jidduu yaahoo duraanfaa keessattuu baay'ee populaarii ture akka Gmailii kana. Daataa isaaniidha haakaroonni hatanii turan. Gara biliyoona 3 jecha daataa yuuzarii biliyoona 3 yaahoon haaka godhame jalaa hatamee ture jecha. Kunniin keenya yeroo wal bira qabnu keenya humaatii yoo jechuu dandeessa. Haakingii warruma waan kana hojiidhaaf qabatee taa'aa jirutu jira waan ta'eef jecha. So kan biraa mootu ammallee kaampaanii Sony Picture Entertainmentidha. Sonis haa godhamee ture 2014 kanarratti jecha 2014 kanarratti Sony'n illee Sony jechuun yaahoo jechuun amma kaampaaniidhaan teknooloojii gurguddaadha addunyaa irratti bebbeekamoodha si galee kunniin illee attack tahamanii turan jecha so even bankiin Ameerikaa illee fakkeenyaaf wanni JP Morgan fa'aa inni illee baay'ee 2014 like haakiin gurguddaan kabaawwate baroota saniin keessatti wanti illee of keessaa qaba beekta siyaasas pilootikas of keessaa qaba fakkeenyaaf amma ka wanti jalqaba kaaste kuni ka waa'ee yaahoo kuni fakkee Russian intelligence jedhama yaahoo ni jedhamaadha so waan itti amanamu illeedha so wantoonni kunniin daataalee gurguddaa kan haatan. Daataalee gurguddaa ta'an JP Morgan jechuun amma wanti Ameerikaa baankii guddaadha. Miliyoona 81 yaa miliyoona 83 yaa almost 83 miliyoonatu maaltu hatama kunniin daataadha. What is data? Daataani email kee password kee every information of yours will be like hacked. Like it's almost hacked jechuudha. Hack godhanii hoo maal godhan kan jirti deema. Anoo yoo beekta isaan of gaafataa ture qoy uummanni hack godhu kun maallaqa yoo ta'e hayyee maallaqa fudhatuuf jetta. Yeroo laaltu garuu yeroo baay'ee daataa hatan. Amma yaahoo jalaa daataadha kan hatamu. Sony jalaa akkasuma.
cheezii jalaayis akkasuma immoo GP Morgaanii kana jalaayis jecha. So akkam Maaltu godhan daataa kana. Daataan jechuun yeroo ammaa kana biizinasa, daataan maallaqa, daataan amma fakkeenyaaf Numartuu gurguramaa jira. Yeah, of course. Anis atis diijitaala irratti dhaabni wayiin nu gurgurataa jiran maaliifuu fedhii kenna maal akka barbaannu wantoota garaagaraa ni Waa beekani. malee miti bar nuti amma fakkeenyaaf namni Facebook ni amma firiidha fakkeenyaaf. YouTubein firiidha. Kunniin maal nurraa fayyadaman jettee yeroo gariif ma Facebook nuti waggaa meeqa Facebook teessee ittiin haasa'aa baati. Garuu sumunis si gaafatanii sin gaafanne. Atuu gurguramaa jirta jecha isaan sitti fayyadamaa jiran. Malee nuti maal isaanii waan taaneef firiidhaan. Because digital presence kee keessatti maal akkati barbaadu fedhii kee waan hundaa kee ni beekanii beeksisa sirratti hojjetuudhaaf jechuudha. This is why data stolen. Wanti daataan kun hatamuu fi daataa miliyoona 88 hatee namoota miliyoona haganatti hatame jechuun waan salphaa miti. Maaliif kunniin daataan kun hundi hatamee dhaabbattoota adda addaatiif gurgurama. Dhaabbattoota beeksisaatiif gurgurama. Even yoo kan san bira ta'e information keessan guutuu even mootummaan itti fayyadamuu danda'a. Dhaabbileen adda addaatti fayyadamuu danda'ani. So walumaa galatti inni hatamta jechuudha. Dhaabbanni tokko hatame jechuun atis information kee guutuun hatame jechuudha. So cyber attacking yeroo baay'ee kan geggeeffamu hakarootani. Wanti nama normaalii qofaa miti akka ta'etti wanti gurguddaanuu ni hatama. Gurguddaanuu ni hatama. Daataadhaan kanneen namoota gariin akkam godha. Amma fakkeenyaaf hakaroonni keessattuu biyya alaa akka Awurooppaa, Ameerikaa kanneen keessatti yeroo baay'ee kaardii fa'aatanii information card numberii fa'aatanii kaardii san ni gurguranii deemanii dark web irratti dark web irratti waa'ee kaardiidhaan ta'uu danda'a information waa'ee keenyaa ta'uu danda'a daataa ta'uu danda'a wantoota kanneen achirratti gurguruudhaan ofii maallaqa irraa argatu jecha. So waan baay'ee karaa tokkoon interest si godhus karaa tokkoon ammootu si yaachisa beektaa. Maaliifuu keessattuu amma akka reefuu ati kaasteessuun fa'aa biyya keessatti namoonni haala salphaadhaan nama hagochuu, nama gowwoomsuu yeroo dhihoo ammootu samoon argitee yoo jirtatee sooshaal miidiyaa irratti waatsaappiin ibaluu haaktee jira yoo maallaqa gaafatamtan hin erginaafaa ja'aniifaa warroonni beekamoon nan argineeti poost gochaa turan ibaluu jalaa waatsaappiin haaktee jira. Kanneen kanarraa of eeguu danda'uu qabna nuti. Maaliif ni hatamtaa okay garuu haga dandeesseen namni of eeguu danda'uu qaba. Aappiidhaan hin beekne calma jennee buusuu hin qabnu. Aappiidhaan namni gariin aappii akkanaa kana buusee akkanatti argatta fa'aas hin jedhuu danda'a. Aappiidhaan sun baakgiraawundii irratti osoo ati hin beekin ran godhan. Adada ati paaswoordii itti galchituun adada ati wantoota adda addaa daataadhaan adda addaa wanni kan keessatti galchituun maal taare isaan taanituma si ilaalan jecha wantoota ati bilbila keessatti maaliif already aappii isaan barbaadan sanatti buufattee jirta garuu ati aappii nagaa bilbila keessaa qabafaa jettee fayyaduu dandeessa si galee waan akkasii sanirraa of eeguu linkiidhaan calma jaamanii sitti ergaa fakkeenyaaf URL kabeetu yoon ta'in banuu dhabuudha linkiidhaan saniin. Calma jennee namni gariin ani baluu maalii irraa birrii haganaa geen godhee jiraatillee argadhu mulaa hunjaaniif linkii ergan yeroo baay'ee jecha. Linkii kan akkam akka dabaafatu jedhan. URL isaadha linkiin martinuu https // barwanni qabaa bira. Amma fakkeenyaaf YoursTech Academy yoo ka fudhatu ta'e waan amma linkii YoursTech Academy yoo ka si ergu ta'e https //YoursTech.academy jaamtire kun maali ni dheerata akka malee tokkoffaa irratti booda irratti ammootu lakkoofsota baay'ee of keessaa qaba linkiidhaan kunniin jecha maali URL hin beekne maqaa hin beekne akkanuma laaltee ni beekta bar linkiin dubbisuu dandeessaa mitire bakkuma barreeffama dubbistu sana linkiidhaan akkasiisan. Namoota advance ta'aniif afaanis si qabuuf miti dhiifama. Namoonni advance ta'an nama URL yoo illee ni beekan. Garuu namoonni hedduun keenya majoritiin uummata keenya akkuma jenne sana wanta teknooloojii kanarraa xiqqoo wanta wanni jirruuf himee gahaa ibsinu xiqqoo keessa seenne URL jechuun walumaa galatti URL jechuun
wanti akkuma kaastan HTTP ka'edhu san liinkii sana dubbisa. Liinkiin sunniin HTTP irraa ka'a. HTTPS yoo qabaate secure ta'ee jira. Even ka HTTP hin qabne jira. Isa kaniin adda baastan eega adda baasan booda fakkeenyaaf liinkiin kun ka baankiiti yoo sin jedhan fakkeenyaaf liinkii kana tuqiitii liinkiin kun ka baankiiti yoo tuqxee kan keessente birrii hagana argatta yoo sin jedhan akkamitti baankii ta'uu isaa liinkii sana akkamitti beekan osoo hin tuqin. This is the point. Liinkii sanarra ni dubbisan HTTP screen irratti barreessinaa fi HTTP fakkeenyaaf Hijra baankii jechuu dandeenya CBE yookiin Nigdi baankii jechuu dandeenya Cooperative Bank of Oromia fa'aa jechuu dandeenya. Liinkii sana dubbisuu danda'uu qabna. Liinkiin sun yoo wanta qaama akkanaa irraa dhufeen yoo ka ta'u ta'e qaama akkanaa irraa dhufeen yoo ka beeknu ta'e waan sana tuquu yoo seefii ta'e yoo hin beekin garuu tokko. Tokkoffaa irratti wannumaan nuti beekuu qabnu akkuma reefu kaasuuf yaalte baankiidhaan hin erganii yoo lakkiin erganii ilaaluu qaba jettoomootu waan sana ofirraa dubbisu jecha. Yes. Liinkii sana dubbisi walumaa galatti. Dubbisii qaama kanarraa eegasiin jedhan booda qaama sanarraa ta'oo sirriidha moo sirrii maqaan wal dhufa moo dhufu daatkaamiin sirriidha moo sirrii miti kan akkasitti adda baasannaa. Kan biraa immoo paaswoordiidhaan keenya. Paaswoordii namoonni gariin beektaa birthdeedhaan fa'aa qabatanii garii namootu maalii maqaa isaaniitti akka 2-3 fa'aa jedhanii baay'ee haala salphaadhaan haa godhamuu danda'an paaswoordiidhaan akkasii sunniin. Paaswoordii yeroo fayyadamnu paaswoordii jajjaba fayyadamuu warroota akkanaa kanarraa eeguuf jecha. Paaswoordii nambara kan kaaraaktara simboolii adda addaa wal keessa godhame sanii akkasitti fayyadamu ni jira miti waan gas gochuu danda'amu. Fakkeenyaaf nambara dura keessee fakkeenyaaf tokko ta'e eegalatee exclamationii fa'aa goote maqaa keessana qubee maqaa keetirraa kaapitaalii goote ergasii qubee kaapitaalii smallii goote haashtaagii maalii waan adda addaa kana lakkoofsa leetarii karakterii simboolii garagaraa wal keessa godhu jechuudha akka sirriitti ibsuuf. Ati dubbadhu ati advaansiidhaan ani mootiyyuu diip keessa gabbu'eetiin ibsa rakkoon qabu. So paaswoordiidhaan keenyas karaa saniin haa jabeeffannu wantoota haakiidhaan akkanaa kanarraa of eeguudhaaf jechuudha. So kan biraa mootu paaswoordii maayyoo amma appiidhaan baay'ee nama 2F authenticationii fidanii jiranii jire. Paaswoordiin yooma paaswoordii keenyaa yoo hatan haga nuti konfarm goonuufitti akka seenuu hin dandeenye amma kanneen akka feesbuukaa googelii warroonni kaampaaniidhaan guguddaan already kana aad godhanii jiran. So sanniin fayyadamuu danda'uu qabna nuti wantoota akkanaa kanarraa of eeguudhaaf jecha. Maaliif dhugaatti jedha akkuma wanti sana ibsatti qogochuu qabna. 2F authentication jechuun 2-factor authentication fakkeenyaaf iimeelii riikaverii namaa fa'aa gochuu yookiin immoo lakkoofsa fakkeenyaaf amma yoo iimeelii fi yookiin immoo fakkeenya Facebookii banuuf gaafa deemnu Facebookii login gochuuf gaafa deemnu iimeelii yookiin lakkoofsa keenyaa fi kazaan wanti paaswoordii gaafa itti galchinu bilbila keetirratti akka paaswoordiin ergamu seetaap gochuu qabdaa jechuudha walumaatti auziin ati jette suni. Kun immoo wanti godhachi nam tokko qofa cabsee seenuu hin danda'u bakka ho'iitti haga konfarma godhamutti jechuudha. Keessattuu ani maaliif bakka kana kaasaa namoonni keenya baay'een karaa sooshaal miidiyaatiin namoonni bebbeekamoon sigalee feesbuukni jaraafaa haaktee argitaa sigalee. Haaktee waan hin fakkaanne fa'aa waan babbadaa fa'aa irratti gisee poost godhan fa'aa argita. Kunniin sababa paaswoordiin keenya baay'ee salphaa ta'een fa'aadha haa godhamu jecha. So 2F tini kana yoo fayyadamne ammoo konfarmeeshinii karaa paartii lammaffaa sanitti illee waan ergamuuf of duuba deebisuu yookaan ammoo osoo wanniin keenya akkaawuntiin keenya sun haakiin godhamin konfarm gochuudha booda waan san ofirraa eeguu ni dandeenya jecha. So karaa sanii sooshaal miidiyaadhaan keessan ofirraa eeggadhaa. Even amma barro telegiraamnis waatsaappiinis gochuu ni dandeessa. Iimeeliin hunda ofirraa wanti gochuu ni dandeessa. So karaa akkasiitiin jajjabeessannee karaa addaan keenya. Waa hedduu jira. Kan biraa immoo public wifi dabaja'e. Public wifi yeroo fayyadamnu haala salphaadhaan daataa keenya wanti expose ta'uu ni danda'a. Maaliif public wifi dhaan yeroo baay'ee paaswoordii faan qabanii yeroo ati achirratti haaluma salphaadhaan waan baay'ee iyyuu fayyadamu osoo isaan hin barbaachisin
weebima wayifaa fayyadamanii information kan keechuma ta'anii si jala ilaalan waan ati itti galchitu browseriidhaan itti ilaaltu maal akka ati ilaaltu wantiidhaan kan keessa paaswordiidhaan sooshaal miidiyaa ta'uu danda'a ka baankii ta'uu danda'a wantoota adda addaa jecha. So kanaafuu wantoota akkanaa kanarraa seeraan dhufaa eenyu yeroo hacking yeroo jennu waan guddaa eega haga biliyoonotaallee hatuu fi akkasumas paaswordii keenya kan sooshaal miidiyaa hatuutu jira. So kanaafuu karaa hundaanuu haga dandeenyuun ofirraa haa eegnu jechuu barbaada. Yeah, actually baay'ee pointiidhaan baay'ee babbareedaa kaasaa turre daawwattoonni keenyallee akka jaalattanii share walii gootanii wanti keenyas subscribe gochuudhaan akka miidiyaa keessan miidiyaa teekinooloojii afaan oromootiin isinii darbu jajjabeessanis abdiin qaba. Share gootanii mootiyyuu laayikii koomentii godhuun viidiyoon kun namoota akka keessanii bira akka bal'inaan gahuu waan taasisuu fi kana isinis itti jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Actually wanti geessitu yoo hin jiraatin yookiin wanni dabaltuu yoo jiraate carraasiif hin dabartaa yoo kan jiraanillee gara xumuraatti deemuu dandeenya. Yaa kun YoursTech podcastidha. YoursTech Academy namoota mana barumsaa teekinooloojiidhaan ni jira yoo warroonni teekinooloojii afaan oromootiin barachuu barbaadan YoursTech.academy jettanii Google irratti argachuu dandeessu akkasumas liinkii isaaniidha komentii jalallee isiniif keenya wanni lakkoofsa telegiraama keenyallee isiniif keenya yeroo itti aanuuf ammootu maal irratti isiniif hojjechuu akka qabnuu fi maal irratti akka isinii hojjennu komentii yoo nu gootanillee baay'ee nutti tola. Qophiin torbaan kanaaf qabnu kana fakkaataa torbaan dhufu namoota qophii biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nu tura. YouTube keenya mootu subscribe gochuudhaan faamilii ta'uu hin dagatina nagaatti.